Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan tana goda tokko goda holqa naannoo keenyatti argamu tokko isin agarsiisuudhaaf holqa kana mee waliin deemnee daawwannaa. Hordoftoonni keenya hundi keessanuu nafaana turaan isiniin ja'a. Egaa kabajamtoota keenya biyyi tunis biyyuma teenya maaliif baay'inaan gizee ilaalan dhagaggee fadhaatti mul'ata. Egaa asumaanuu na waliin turaadha hammaan keessa seenee holqi kun holqa maal fakkaatu akkamii ta'uu isaa isin agarsiisutti isin na waliin turan afeerraa kiyya jabaadhaa na waliin ta'a gaara keessa kophaati yaan deemu jira yoo waan qaban illee beeyta waan ta'eef na waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya hunoo akkuma agartan kana dhufnee jirra. Garuu xiqqoo garaa kana nama rifachiisa. Maaliif tusii irra saaree seenuun hedduu na sodaachiste. Mee walumaanuu irra achisiinee alaaluu isiniin ja'a. Mee as jalaan seena laal. Agartanii? Nolaa as jalaan seenanii. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyya mee na wajjin ta'a. Maaliif seetan? Nin sodaadhe akka malee kophaati yaan jira waan ta'eef waan as keessa jiraatellee hin beekne garuu isin daawwachiisuudhaaf duraan tusiillee akkanatti irratti hin magarre moo muka akka ajaa'ibaatti irra miire waan ta'eef isin na waliin tura dukkanaa'uu danda'a dukkanuma keessa waliin ilaalla jechuudha. Egaa akkana fakkaata. Allahu akbar. Tusi. وديم أسيوانا كانت تقدم ديما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أبا لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر. إيجا كبجمتو تهردفتو تكينيا مالين إنجيلان سين أكنا فكاتلا Gulen asyik tafasih nyati. Allahu Akbar. Kamalena sudah cisi uga dirati. Amma mau tu kau durnati orang debo ikam. Akana gafagata. Kaisi saat ini uno kornisa saat ini lagu bayi saya cura. Goni isa kagamat ini kana fakata lah. Aku masih nak kertang kana. Egaa dhagaan isarra jiru laa waan fakkaatu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya yaa ilmaan Oromoo akka hedduu kana hunda qabna jechuudha. Egaa mul'ataami gubbaan isaallee kana fakkaata laa. Egaa keessa gabbu'eetiin jira amma laal gubbaa isaatirraa bakki irraa dhufni achi hammanaan gasseenti jechuudha laa uraasaa keessa hanqa kanaan gasseenti kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkana gabbuuta bal'inni saayizii isaa keessa isaa laalame laa gubbaa isaa waan fakkaatu uumaa rabbiin lafa tana jalatti uumee gonni kun maqaan isaallee ani hedduu hin beeku. Egaa garuu waan na ajaa'ibe keessaa tokkodha. Maaliif baay'inni bal'ina isaatii fi akkaataan uumamni isaa hedduu nama dhiba. Egaa an hedduu waan na ajaa'ibeef mee isin waliin turtii gaariin isiniin ja'a. Hedduu akka malee nama ajaa'ibsiisa. Mee barreeffama kana waliin haa dubbisnu. Ajaa'iba bishaan isaatiillee asitti dhimmisala as keessaa dhimmisa taateen lafarraa dhimmisullee hin beeku keessi isaa kun uumaa ajaa'ibaati. Egaa baay'inaan osoo baatirii faa fudhannee ibsinee ilaalle ammallee goda biraa qabana fakkaatti. Asirraa achi keessa deemuun hedduu waan na sodaachisuuf hammuma kana akka ilaaltaniin barbaada. Goda baay'ee qaba keessi isaa jechuudha. Egaa uumamni isaa akka waan bishaanii dhangala'aa fakkaata moo dhagummaan jechuudha.
Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa mee barreeffama kanaa waliin dubbisna. Egaa qo'ifaa ibsee isin agarsiisa. Akkana jedha barreeffamni isaa yoo ilaaltanidha. Barreeffama isa keessaati. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya dhagaaggeen isaa hedduu waan namatti toluuf garuu baay'inaan illee isiniif sirreessuu hin dandeenye akka dhangala'aa wayii fakkaata dhagaan isa keessa jechuudha. Yeroo baay'inaan halaala ilaalte dhangala'aa wayii fakkaata la. Nama ajaa'iba. Gubbaan isaallee simintoo uumama ajaa'ibaati. Goda baay'eetu keessa jira. Egaa telefoonaan eegaa jira jechuudhaan illee ni ofirraa ilaaluuf tokko hin jirtu waan ta'eef kanallee waliin haa daawwannu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هو عجائبة bineensota wayii keessa jira fakkaata. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa innillee kana fakkaata. Namoonni illee baay'ee keessa isaatitti illee ol hammanaan seenti laawuraan isaa argitanii akkanas seenti hamma kanaatu seenaa chuulaati tolchuu ni ta'a. Isin galee mee as keessaa waliin haa baanu. Namni baay'inaan as keessatti fayyadama. Waan akkanaatitu jira jechuudha naannoo keenya. Kana fakkaata dhagaanii. Uumamni isaa kana fakkaata. Akkaataan saayizii isaa kana fakkaata. Dhagaan isaa baay'inaan calaqii wayii qaba beekta. Haala kana fakkaata laa. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanala Luccoo Aappii Oromiyaan teenyaa waanota akkana kana qabdi. Akkuma waliin daawwanne jechuudha. Egaa keessa ol baatiin jiraan illee ni ilaal bishaan baay'inaan yeroo bubuusu natti fakkaata. Soogiddaa fakkaata bishaan isaa. Haala kanaani jira waan asitti dhimmisullee hin beekamu garuu namaaf hin galu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya arraan tana kunuma holqaan jiru kana keessa dhufee daawwannee akkuma isin waliin agarre kana egaa ol beetiin isinitti dubbachaa jira. Keessa ol beetiin jira jechuudha. Amma baay'inni isaa keessa saayizii reefu isin agarsiisee gubbaa isaatti ol beetiin jira jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota baay'eetu jira, hedduutu jira jechuudha. Deemee isin agarsiisuu hin danda'a. Holqa akkanaa kana fadhaa Oromiyaa keessa jira jechuudha. Baay'inni gubbaan dhagaa isaa kana fakkaata. Maaliif gubbaan manneen namaati ganda jechuudha. Ganaa ol baane egaa mana namaa jalaanii gandoota jalaanii kana fakkaata. Egaa kanaafuu seenota garaagaraati biyya teenya keessa jira. Akkuma seenaan ibsaa jirtutti holqa Oromiyaa keessa baay'inaanii sadarkaa qabatee baay'eetu jira jechuudha. Kun ammoo kan naannoo keenyatti argamu keessaa isa tokkodha. Akkuma beekamu egaa baay'inaanii namoonni as keessa agarsiisan waan hin jirree fi biyya teenya keessatti dhokatee jira jechuudha. Waan isaa osoo hin beekamne osoo hin qoratamne barreeffama yeroo ilaalu baay'eetu keessa jira. Dhagaaggeen waan ajaa'ibaa fakkaata. Egaa nama ajaa'ibsiisaa jechuu kiyyaa hoggaa ilaaltu. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya mee ilmaan Oromoo akkuma jirtanitti egaa waan kana sirriitti ilaaluun dirqama keessaniin isiniin ja'a. Namoonni Oromummaadhaaf quuqama qabdan Oromiyaa jaalattan jechuudha. Egaa yoo Oromiyaa jaalattanii namni Oromiyaa jaalatu tuni biyya teenya biyyoonni namaa waan akkanaa tana hin qaban jechuudha baay'inaanii. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma beekamu biyyi teenya waan akkanaa tanaan sadarkaa tokkoffaarratti argamna jechuudha. Sadarkaa tokkoffa maaliif baay'inaanii hedduutu jira jechuu kiyya. Maaliif kan guyyaa lama sadi keessa deemafaatu jira baay'inaanii.
egaa waan achi keessa jiru nuti qorattoota saayinsistoota osoo hin taane osoo isaan taane qorannee baasuu dandeenya. Waan akkanaa kana ammoo mootummaan naannoo jiru irratti hojjetee akkaataa fi waan naannoo kana akka hubatu jechuudha. Waan isa keessa jiruu fi uumama isaa kana baasee akka nuuf ibsu barbaanna. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanala Luuccoo Appii baay'eetu jira, hedduu waliin deemnee ilaalla. Har'a kanumarra goolamna ka itti aanutti hamma walitti deebinutti nagaattiin isin jechuu barbaada. Hammaan deemutti lafa fageenya irra dhufees isiniin agarsiisa. Wofqoloon mukkeen qoreen na waraanaatti lafa tana keessa kan hin dhufe gaara akka malee nama gaafadhee eessa as dhufe yeroo hedduun asirraa deddeebi'aa ture dhabee jechuudha. Maaliif wofqoloon baay'inaan waan irratti miiree jiruu fi mukkeen baay'inaan waan irra miiree jiruu fi natti hedduu mul'atu hin turre. Egaa yeroo illeen asriidha jechuudha. Egaa akkuma beekamu waliin lafaan irra dhufellee ilaallee jechuudha. Akkasitti waliin turraa na wajjin turtii gaarii hammaan as keessa wal ba'utti. Uzubilla. Oh. Kana fakkaata gubbaan isaa. Egaan gubbaa ol bahee kana fakkaata gubbaan isaa yoo ilaaltan jechuudha. Gubbaan isaa kana fakkaata. Egaa waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Akka kiyyatti hedduu na ajaa'ibsiisee lafiin irra dhufee baay'inaan fageenya asiin akkanatti manneen namaa fagoo jira jechuudha. Asirraa yeroo achi ilaaltu egaa gandootiin asirraa fageenya irra jira. Egaa gaarota hedduu naannoo keenya kanatti mul'ata. Haala kana fakkaata jechuudha naannoon inni itti argamu jechuudha. Bineensota hedduutu naannoo kanatti argama. Haala kana fakkaata jechuudha naannoon ani fageenyiin ani irra dhufe haala kanaanii mul'ata. Maaliif yeroo waan naaf hin kennineef egaa cufee deemuu barbaadeeti jechuudha. Egaa hamma kabiraatiin walitti deebinutti nagaatti.